harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa fayyaa koodhaa bakkaa fi lafa jirtan hundumaatti nageenyiif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isiniin jechuu jaaladhaa nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo haa galeetu. Har'a waan ajaa'ibaa tokko jechuun deema. Adaraa keessanillee natti hin qaqqabamina. Namoonni itti qaqqabamtan baay'een jiraachuu dandeessu. So ani maaliif hojjettanii ani abbaa manaa ni qaba jechaadha. Garuu abbaa manaa namarratti yookiin abbaa manaa kee lakkoofsa naa kennedhe namarratti bilaankii dalaguu deema jechaadha. Waan ishiin jettu walumaan ilaalla. Tarii naa arrabsiti moo lakkii siif hin kennu jetti moo siif hin kenna jetti moo yoo siif hin kenna jetti dura una janaa jiraan jedhaan yoo ishiin immoo lakki siif hin kennu jetti anoo durayyuu nan beeka maal gootan isin jaalatu jedha. Waan ishiin gootu karaa garaa garaan itti fidaa waan ajaa'ibaan irratti jedha. Har'a immoo boocisaa ooluun qaba. Natti hin qabamina ani garuu raashiin barbaadu hin beekus jechaadha. Garuu nama kan summadheetti bilbilaa jira malee hin beeku jechaadha. Ani garuu ofii kiyyaaf riyaa namaan barbaadu ofii kiyyaa qaba waan ta'eef innaa kanaafiyyuu har'a gudii hojjechuun naqaa jira. Na hordofaan wajjin turaa itti bilbila. Amma ittiin bilbila fidee jira. Ittiin bilbilaan nagaan gaafadha. Akkuma nama siireesii ta'e nagaa gaafadhaan. Sagalee ittiin guddisa. Heela. Nageenyi waaqayyo siif haa baay'atu. Jirtaa akkamii hojjamani? Akkamati jirtaa? Galata gooftaa. Akkamati? Jira nagaa galata waaqayyo. Maanni raftama maal kalecha namatti hin dubbattu moo koortaa? Laara kooruu reefu dirriba fe'eetta sanumaa fe'ifte. Inni akkami mee waayifii si barbaadee ture dhiifama garuu? Rakkoon gomaa'in? Waa xiqqoo ishee waa si gaafatachuu barbaadee ture beektaa? Lakkoofsa namaa wayii? Nama hin beeku ta'e rakkoon qabsiif laadha. Okay, naaf laatta ture? Nama hin beeku taanaan siif laadha maal akkana qaba jettee? Maal nama wallaalta soote maal rakkoo qaba onaa laatte yoo na gargaarte? Silaan beeku yaa kamiin si laadare? Maal rakkoo qaba? Ndee akkamitti rakkoo nama jettee dubbatte? Mee bilbila riyaa kennaa kennimee taasisuu barbaada. Riyaa kee? Dhiira moo shamara jechuu barbaaddeeti? Laa shamarran maatti godhani shamarran miti dhiira barbaada malee. Ndee hojjettu naaf hin galle biiftee dogoggortee ta'uu danda'a. Laa dogoggoree miti garuu bilbilli kee kun kaleessa malee engadda naa bu'ee garuu yeroon boru faala kee ilaalu baay'ee natti tole namichicha jechaadha. Meerree lakkoofsa isaa naa kenna. Inni abbaa warraa kooti ishee biiftee ragaa jedhu. Maarree abbaa warraa kee ta'e maal nama lama gahu? Oh my god! Lakkoofsa isaa naa kennimee lakkoofsa isaan barbaada malee ani yaa waa biraa osoo hin taane lakkoofsuma isaa barbaade. Maal godhi jechuun hedda? Laa homaa godhin jedhuun. Homaa godhi jechuu osoo hin taane sun medhee lakkoofsuma isaa barbaada. Shamarri lakkoofsa dhiira barbaadu kosim jettee miti reema? Inti akkamiin maal sun medhin nagaa nama gaafachuun ni jira baqqaa sammuu wal bohaarsuun ni jira kanaafidha meerree lakkoofsa sanaa laachuu dandeessa? Siif danda'a garuu bohaarsuma firee ergiteenyaadha. Eeshi. Maali yooni waa biraas gaafadhe maal rakkoo qaba? Maal jechuu barbaadde sadaranii jiru? Deesoonas jiruun jedhama? Indee maalin talaati safuun beektuma isa dhufti ofumaaf sin barreessi? Maa akkamitti na wallaalta? Maal yoon nama yookiin immoo nama siin baraa lakkoofsa isaa siin kennaa jechuu qabda kaa maali? Anama beektaa boru faayila kee irratti arginan baay'ee nama raree lapheen kiyyatti na cabee wayyoo galgala illee riba dhabee. Oh my god! Darraa gadi bu'ee habiibti bicaan kan kooti ishee ani qabadhee jira maal jetti bicayyoon maraatti? Maal itti dhamte maati? Durayyuu bari ni jaalallee kiyya ture. Dhugaa waaqatu dhume? Maaltu dhugaa na jechisiisa ree? Boru faayila kee irratti arginaan anuu si barbaada dhufeewu. Indee jechuun kan inni akkoo akka nama biraa jaalate hin beekne natti meetiin hin jaaladhe maal jechuu barbaadde ture yaatuyyuu? Indee akkamiin nama biraan jaalanne?
akkamitti yes malee nama biraa jaalatee hin beeku miti. Inni gaadurallee jaalallee kiyya ture tammarraati gannaa bu'ee lakkoofsa isaa maaliif akkamitti wal argachuu dandeessan sinii? Ani beektaa jechuun feesbuuka koorratti suura koo argeen suura koo baay'ee jaalattee jennaan akkasitti ol barreessu. Lakkaat feesbuukuma irraa argannaan I love you so much jechuun ni jalqabde? Jeen kamaara kina qabee nama jaalatee. Akkuma feesbuuk irraa fiddee I love you so much jechuun ni jalqabde sana galafa naa kaayigaan kiyyadha. Ani goroo haala kee fi kan isaa irratti qanabbarame arginaanan si barbaada dhufee malee waa biraatiif miti inni kallattuma sitti manni jaalallee kiyya okay? Lakka boo habiibtii gartaa'ee dhugaa inni hin qabu si jammaru si argan jaaladhiis moo waggaa yeroo wajjin lakkaa'ee jira? Mee waatti ergitee beektaaree waggaa wajjin lakkoofte nuun manatti hin nufaa ijaaru. Akkuma arri isaarsiisaan jira koo galuu ga'een jira yoonu iyyuu maal jesaa jirtaatiyyuu? Maal biratti galtamoo? Lammata si fuudhamoo? Inni fuuni irraa gadi taa'ee dhuguun goruun oltu habiibtii namni wal fakkaachus danda'a. Imboo'inaa buna irratti ni himaa namni akkamii wal fakkaata? Bamanaa koo wallaanamoo wal fakkaatatti? Jaalallee koo wallaana. Abbaa warra kooti jedhanitti abdachaa jira maalaas uftaatu iyyuu sila hin jirtu bar. Eessan naqe maal taa'ee si taasa'an jira miti moo? Jechuun qabuudhuma kaatii nama hoggaame wajjin jiraate abbaa warra koo jechuun sin dabbaru sumayyuu. Feesbuuk irraa baltee maal wajjin jiraata dhimma keetti ergite birrii kee yoo ta'e funyaansa qabu irraa fudhadhu. Inni abbaa manaa kiyyaadhaan hojjetachaa jira waanta ta'eef amma galuu irraa gadi bu'i. Lakkaanis galuun tokko ji'a sadii qofa naafee habiibtii maal taate? Ji'a sadii si hafe miti namoota torbee tokko naafe qaddameen gala. Suma dhugaanatti argamtee dhufti moo habiibtii maali garuu? Natti si argani moo akkam maal jechuu barbaadetti isa ooluu? Natti si argani afaan jedhamu kun maal jechuudha? Afaanumti kee kun naaf hin galu waan ta'eef afaan kee xamaamaa wayiiti maalifidha? Seenaa lubsi dhufti moo habiibtii maaliif garuu? Habiibtiin jedhiin kaa maal jechuudha? Afaan Oromoo haasa'umna afaan Oromoo haasa'i. Afaan walagganaa saatira maarree afaan Oromooti maal taate afaan Ingiliffaa taasisaa jirasite moo? Qomee isaan duratti jaalallee kee kanaa yookiin haala kamiin wal barteeti maaliif ati akkamitti namummaa isaa qoratteetu moo summetteedhuma jaalalleedhuma godhatte namni kun haala kamiin garaa isaa keessa baruu dandeesseeti? Laal beekta feesbuuka baay'een xiqqama mannaan suurota kiyya baay'iseen gagadhiisaa oolannaa achirratti na argee haanaan jedhe haan jedhe baruu naan jedhe ol barri beekta achumarran jammaa. Wal bartanii malee ofii walitti erguu jalqabdan. Eeyyeen. Inni amma daal ofitti ergite innoo abbaa manaa kiyya maal gochuu dandeessa ree? Aalammaa kun hin ta'u kan maallaqa kiyya san hundeetti ergee maallaqa waggaa lamaatti ergeen jira gati ta'ee sun immaan ta'uu hin danda'u ishee tasuma sin amanamuu. Galatooma biifti maaf akka taarta gerooti? Nambarree ammoo nambarree? Simbarree dhugaa eenyudhaati garuu? Simii koo taaraadha ka biraankii si godheshi? Indi maal ganama garraa kan kaate kan biraankii nama gootu natti si argan isaan ol lolchiste wanti bir? Maarree wal lolta maarrakkoo qabaran immoo dafee tan jala seena. Anna durayyuu fikir rakkattee jechuudha. Na taarte? Indi maafin innaarra baay'ee tokko rifadhe ishii? Maaf rifatta maal rakkoo qaba sallee too isuma dhuguma ta'eyyuu maal rakkoo qaba? Maal rakkina dhawaaniin tokkoffaa jaalala akkasitti na qabsiisee jiraan isa malee ammaachi nama carraan nama amanuutu iyyuu hin jiru. Mee dhaamsa maalii dhaamta? Daawwattoota kooti mee dhaamsa maalii dhaamta waa'ee jaalalaatiif? Dhaamsa xiqqoo wayii dhaammee? Oh my god, YouTube biratti firaankii na godhaa jirti jechuudha ree? Achirratti si gochaa jira dhiifama garuu bilbila haaraadhaan asii dhufeeti. Kabaay'ee na rifachiiste hojuma keenya haadhoshii waggaa rakkoon qabu dhiifama sii godheera. Okay, dhiifama naa gootee jirta. Na kabajoomii daawwattoonni koos immoo koomentii jalatti yoo aaranis yoo jedhanis koomentii nuuf haa kaa'anii. Kun akkuma dhageessan dhiifama sii godheera jette garuu aartee turte. Hundumaafiyyuu galatoomii siin jedha. Baay'ee biraankii ajaa'ibaa irratti hojjedhee baay'ee aarteetti ture soon dafee dubbachuu baadhee booyyuu kaateetti balaan gadi buutee oolte biraankii ajaa'ibaa as kaala irratti hojjedhee jira amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura baay'ee.